Akkam nagaa fayyaa keessanii kabajamtoota daawwattoota keenya baga jala bultii ayyaana irreechaa bara kanaatiin isin geessiniin jecha kun qophii addaa ayyaanni irreechaa keessumaayyuu erga Oromoon duudhaa seenaasaa akka hin kabajneef yookaan immoo duudhaaf seenaasaa irra guddoodhaan immoo sirni gadaa Oromoo sababoota garaa garaatiin erga cabee sirni kabaja ayyaana irreechaas adda citee ture booda duuba akkaataa kamiitiin eegalee laata sana keessatti namoonni bu'aa bayii kana keessa darban maal fa'aa argan turan laata jechuudhaani namoota erga sirni gadaa Oromoodhaa cabee booda akkasumas ammoo ayyaanni irreechaa waggoota hedduudhaaf adda citee booda ayyaanni irreechaa deebi'ee akka kabajamuutiif xiqqaatanii yookaan immoo nama 6 hanga 7 ta'anii eegalan keessaatii namoota arganne keessaatii miseensa boordii waldaa Maccaaf Tuulamaa kan ta'an Shaalaqaa Kabbadaa Gammadaa fi akkasumas immoo obbo Milkeessaa Galaalcha wajjin turtii taasifnudha. Isinis bakka jirtanitti nu waliin turaa seenaan imala yookaan immoo bu'aa bayii isaan irreecha har'a nuti namoota miiliyoonaan lakkaaman hedduu argaa jirru kana akka mul'atuudhaaf keessa dabarsan maal fakkaata ture kan jedhu keessatti dhamdhamna Anzaalaa Lambaruuti bakka jirtanitti nu waliin turaan isiniin jedha. Egaa umuriin keessan yoo nagahee seenaa himuuf qaqqabuu keessaniif gaa ulfaadhaa Rabbiin haa galatu jenna. Haa ta'u gaame akkuma duratti kaasuuf eegalee sirni gadaa Oromoo saboota adda addaatiin erga cabee booda duudhaawwan achi keessa jiran akkasumas immoo ayyaanonni fi jiloonni garaa garaa hafaadha kan turanii isaan keessaatii ayyaanni irreechaa isa tokkodhaaniin ayyaanni irreechaa bara mootota adda addaa keessa akkan kabajamne sababa adda addaatiin caccabee as ga'ee haa ta'uti akkan odeeffadhetti bara 1980moota keessa akka waldaa Maccaaf Tuulamaattis akka dhuunfaattis isin warreen jaboo yeroo sana ayyaanni irreechaa akka kabajamuuf eegalchiisan keessaa sinidhaa jedhan mee seenaan akkaataa isin waan sana itti eegalchiistan bu'aa bayiin yeroo sana ture maal fakkaatame sinirraa kaanu Shaalaqa. Calqabuu koorra dura namoota nu wajjiniin waa'ee kana calqabanii aarsaa kaffalanii nu biraa dhabaman achirrattis immoo hora Harsadii irratti namni 700 aarsaa kaffalee achirratti waan hundumaa kaffalanii eddasi asii wanti kun hundumtuu dambadhee iddoo kana ga'uu isaatii yaadannoo daqiiqaa muraasa haa goonuuf mee. Galatooma. Waldaan Maccaaf Tuulamaa waa'ee waaqeffataa kana akka jabaannee nuti itti hojjennu bu'uura kan nu ta'e isa. Edda bu'uura ta'ee waldaan Maccaaf Tuulamaa dhaloota iddoo hundumaa jiraatan hundumaa walitti qabee waan fiduuf achirratti abaa'oon edda deemee booda maal gochuun nurra jira jedheenyaa abaa'oon jira namoonni biraanis dhaqanii natti fakkaate maal gochuun nurra jira jennee namoonni muraasni kaanee achi hora Harsadii dhaqne. Hora Harsadii ennaa dhaqnu namootuma achitti dhimma ofiitii jabanaa dhaabbatanii siinii diriirsanii buna danfisanii achitti waan biraa hojjetan malee hanga hammaa kanatti bareedee kan akkana ta'ee aadaa Oromoo kan calaqqisiisu kan biraa tokko hin jiru. Kanuma ofii akkuma ofii isaaniitii achitti warra fagan kana maal jedhu isaanuma duwwaatu odaa jala naanna'anii achumatti iddoo hundumaattuu kana hojjetu. Dargaggeessa achi jiru gosa biraarraa hin dhufu gosa biraarraa warri dhufu kuni Guraageen hin jira Oromoon hin jira warri Sidaamaa kunis hin jiru bal'inaan dargaggeessa Guraageetii fi Oromoota achitti sirbaa oola isaanuma arginee isaanuma sirbuu isaanii ilaallee deebinee gallee sana booda maal ta'uun nurra jira kan jedhu kun mari'anneeti. Gaafa jalqaba argitanii akka odeeffadheetti namoonni jalqaba achi dhaqxan sunniin nama 6 amma 7 akkan caalleen odeeffadheeniin. Maaltu ture haalli achi keessa ture akkamas hin jettan kun namoonni akkamittiin isin ilaalan isin yoo achi geessanii maaltu isinitti dhagahame ergasii ammoo barasaa yaadattu laata tariitii dheeraa ta'uu danda'a tilmaamaatiin illee bara kam ture barri kun. Barri kun egaa baruma 80moota keessaa sana keessa barasaa akkanatti muree ilaalchuudha tokko yaadannoon tokko argachuu hin dandeenye duraan intanaa ta'ellee argachuun hin danda'ama akka namoonni 88 jedhanii miti gara 6 gara 86 kana 7 kanarra hin jira 87 namoonni galmeessanis inuma jiru bara kana akkana ta'a
namoonni gara torbaa kana taane jaha ta'ee booda torba taanee achitti dhaqne namoonni kun kan amma lubbuudhaanis jiran jiru kan immoo lubbuunis hin jirre immoo akkuma duratti kaafne jiru kanaafuu baruma sana balumaan calqabne namoonni waliin calqabne kuni akkanumatti waliin calqabne achitti kan arginu namoonni biraa kan nu argani akkuma isaaniitti fakkaanne naa duraan warrummaan achitti fagan kana warrummaa achitti jedhan kun alaala dhaabbannee tirreeffannee dhaabbanneetuma isaan ilaallaa waan biraadhuma isaanitti fakkaanne malee akkan waaqeffannaan nu keessa jiru waaqeffataa Oromoo maal akka fakkaatu gadaa wajjin akkamitti akka wal qabatu warri kana beekanii hin jiran ture. Hin jiran namoonni dhimuma isaaniiti gaa waluma guuranii halkanii achitti godhu malee intanaan jiru. Sana booda wanti baay'een kan nu qunname konkolaataa nurra oofuu gaarii nurra oofuu sana booda immoo dagurmoofnee amma 10 amma 20 amma 30 taanee konkolaataa kireeffannee dhaqoo adda calqabnee karaa jiru dabarsuu nu dedan. Sana booda warra achi jiru segaa nuti gudi aadaa keenyaa maal keenyaa jennee dubbachuus calqabnee dargaggeessi bushooftu kun ciccimoonni jiru isaanis akkanumatti kun kan keenya kan keessanii miti jedhee warra achitti fagu kana warra achitti maal godhu kana dubartiidha irra jireessa. Dubartiin xinnoo ishee umuriin isaanii guguddaa kun achuma taa'anii bunum kana danfisaniituma fagu sirrii isaanii kana diriirsaniituma fagu waan biraa godhu suni kanaa miti kana wajjin hin deemnu jedhee booda sanumarra jabaannee sana booda nutti ka'an karaa nu dabarsuu nu dhoowwanii isuma mirkanaasitti muudha horri harsadii amma guddatee gaara kana ga'utti dambalee iddoo kana ga'u kanatti namni nu keessaan hidhamini waggaa waggaanii hin jiru. Achumatti qabanii ijoollee bishooftu kana nu jalaa hidhuu nu jalaa achitti hambisuu nu dararuu maal godhuu sanuma keessa dabarreeti achi dhaqne sanuma keessa dabarree jajjabeessinee achuma waldaan Maccaaf Tuulamaas jajjabaatee maal ta'ee jedhee biiroo isa duraarraa kaanee biiroo isa lammataarraa kaanee biiroo isa sadaffaatti isa duubarratti. Mee isatti deebinaati obbo Milkeessaan isaa booda sinoomee waggaa meeqaa booda dhalaataa tariitii kan isin itti dabalamtanii yeroo isin itti dabalamtan sanammoo haalonni jiran maal fakkaata tariitii albeema suurawwan albeema yeroo sana turan uffanni aadaalleen turre suurawwan garaa garaa ka'uuf altanii turtanii namoota isaan keessa jiran keessaati isaan tokkodha. Naannoo sana hawaasni jiru booda irratti dabalamuullee amma kamma isaan himan nutti himanii mee haalli sun yeroo sana akkamitti yaadattu sin olaata? Har'a Maccaaf Tuulamni seenaan Maccaaf Tuulamaa dursinee yoo kaafne waan xinnaa miti. Maccaaf Tuulama Oromoo walitti iddoo tokkotti walitti qabuudha jedhee waan baay'ee ta'e dararameera kaan fannifame kaan du'eera. Kaayyoo sanatu xiiqii sanan nu keessa jira. Sanarraa kan ka'e Maccaaf Tuulama cimsinee aadaa keenyas cimsina. Koree Maccaaf Tuulamaa keessatti aadaan akka waanii tokkotti akka biraanchii tokkotti hin jira. Sanarraa kan ka'e Maccaaf Tuulama cimsinee Maccaaf Tuulama jalatti akkuma shaalaqaan jedhe koree aadaaf seenaa kana baay'ee gad bu'uura isaa manni tokko kan yoo ijaaramu bu'uura yoo hin qabaatin mana ta'uu hin danda'u. Kanaafuu mana guddaa sana cimsinee isa jalatti immoo koree aadaaf seenaa ijaarree koree aadaaf seenaa sun immoo har'a addunyaa hundumaa irra qaqqabee biyya kana sochoose. Dhugaadhumatti Maccaaf Tuulama jalatti koreen aadaaf seenaa waan hin hojjete waan xinnaa miti. Tokko Finfinnee gallakkisaa abbaa gaafa jedhamullee Maccaaf Tuulama akkamitti handhuurra sii ka'ee mataan qaqqabu handhuurra sii ka'ee miila gadi ba'u Finfinneen handhuura Oromooti kan jedhu hiriira baanee achitti sireebamnee namoonni adda addaa ijoolleen yuunivarsiitii ijoollee 300 ol ari'amtee deebitee Maccaaf Tuulama biiroon isaa banamuu dadhabee amma dhiyoo kana yeroo sadaffaadha amma kan baname. Mee isa keessatti isa aadaa fi seenaaf duudhaa guddisuu kan amma irreecha irratti fuulleffannu irreecha wajjin wal qabate bo'oobeen akka shaalaqaan jedhan yeroo sana ture hubannoon namoonni keessumaa Oromoo qofa mitiin Oromoomti mataasaa gariin hojii kana akka hojii seexanaatti warra ilaalantu tureeniin dhiibbaan akka isaa garaa garaa sinirra tureeraaniin akkan odeeffadhetti sun meenuu yaadachiisaa maal ture yeroo isaan
nama jaarraa yookaan torbarraa ka'anii itti dabalamtan sin immoo duuba sana yeroo sana haalli fooyya'insa yookaan immoo ilaalcha namootaa jijjiiramee ilaalaata akkasumas immoo dargaggoonni keessumaa barattoonni yuunivarsiitii garaagaraa iddoo sanatti hirmaannaan isaanii dabalaa dhufuullee odeeffadheen tureeniin sun miira akkamiifaa sin keessatti uumaa ture laata? Dhugaadhumatti koreen aadaaf seenaa sun Maccaaf Tuulamaa keessatti uumamuunsaa baay'ee uummata Oromoo sochoose barataa Oromoo sochoose achitti Maccaaf Tuulamaa keessatti torbaniin wal geenye koree aadaaf seenaa kun hin barsiisa. Dura ta'an yeroo sanaa obbo Baqqalaa Jiraataa ture. Irra jiree ispeeshaalii dammoo Maammoo Gadaafaa waa'ee aadaa irratti sirriumatti barsiisaa ture. Sanaan booda hundumtuu dargaggoon keenya miira keessa galaniiti sirriitti qo'ataa sirriitti duukaa adeemaa turan. Sanarraa kan ka'e wanti bu'uurri guddaan uffanni aadaa amma abbaa gadaa jedhamu kun hojjetamuun kun baay'ee uummata kana sochoose. Maaliif uffata aadaa gaafa nuti uffannee kinoo shaalaqaan hin jiru naannoo Faransaayii kana na uffatee inni ba'u karaa adda addaa baanu warri biraa ija amtuu nu ilaalaa turan. Dhugaadhumatti ija amtuu nu ilaalaa turan. Uummanni keenya immoo akka gaariitti nu simataa ture. Kanarraa kan ka'e har'a Waaqayyo galannaa ga'u gaafa uffata kana uffannu abbootiin gadaa markaa al-sadii warri turan hundumtuu uffata abbaa gadaa kanatti uffifnee waa'ee oromummaa isaanii sirriitti akka duukaa deeman waa'ee hora al-sadii kan akkaataa irreeffatan marga akkaataa qabatanii dhaqanii irreeffatan irreessi maal akka ta'e kana sirriitti bu'uuraan barmoonnis kennamaa sanarraa kan ka'e dargaggoon keenyas hundumtuu uummanni kinoo itti hirmaatee har'a addunyaa hundumaa waliin ga'e. Biyyi Itoophiyaa kana keessatti uffata aadaa namni uffatu Oromoo irraa barate. Har'a warri Dabuubii keessa akka jirutti aadaa isaanii kan calaqqisiisan uffata aadaa isaanii sanarraa nurraa baratanii jechaadha. Hundumtuu uffataa jiru. Haa ta'u mee seenicha duraa duubaan itti deemuudhaaf isin keessumaayyuu yeroo sana sababa garaagaraa waan amma jenne kanaatiin sirni gadaa Oromollee raafee tokkon ture abbaan gadaa wanti jedhamu gosaatti yookaan immoo naannoo garaagaraatti hamma ta'e xiqqaatee haa mul'atu malee akkaataa kanatti Oromiyaa keessatti abbaa gadaa baluu waan jedhamu waan kun badaa tureeniin nan yaadadha abbaan gadaa Tuulamaa turan obbo Naggasaan Nagahoo sirna kana akka isaan deebisaniif yeroo sana isin isaan wajjiniin turtiin taasistan akkasumas immoo yeroo sana booda hirreecha akka namoota garaagaraa biratti akka inni mul'atuudhaaf gaheen isin taphachaa turtanii fi wantoonni yeroo sana isin qunnamaa turan maal ture shaalaqaan? Asirratti abbaa gadaa Naggasaan Nagahoo innaa sanan turre amma qorachuu calqabne maal ta'uutu irra jira Oromoon abbaa malkaatiin irreeffatamaa abbaan malkaa kanaa eenyu jennee qoranne abbaan malkaa hora Harsadii Taaddasaa Mul'ataa kan jedhamu jedhani. Taaddasaa Mul'ataa yeroo ammaa kana eessa jiru? Baawwee jiru achitti asii lafarraa fudhatanii baawweedhaa hojjetaa jiru. Achi haa dhufan jenne achi isaan fichisiifne. Ulfaan Ada'aa Liiban eessa jira jenne. Ulfaan Ada'aa Liiban gadaan egaa ulfaa wajjiniin ta'a. Ulfaan Ada'aa Liiban hin jiru. Obbo Taaddasaa Mul'ataa isaantu fuudhee Gololee kan jedhan achi keenyee jedhan. Obbo Taaddasaa achi dhufanii ulfaa achi fuudhanii dhufani. Gadaan kun yoo kan eenyuti yeroo ammaa kanaa jenneen naa laallu. Naggasaan Nagahoo anuu abbaa gadaatee jedhanii mul'atani. Sana booda ulfaan sun edda dhufee booda abbaan gadaa Naggasaan Nagahoo gadaa akka isaan qabatan namni tokko isaan wajjiniin jiru akka isaan gadaa qabatan goosifne. Namoonni keenya achi bulanii suura kaasanii gadaan akkanatti deemu akka dadhabu jedhanii nutti makan isaan dura turre nuti. Yoo attam ta'ee waggaa 3 waggaa 4 isaan dura turreerra. Sana booda edda ulfaan Ada'aa Liiban dhufee manni ijaaramee fi karaa kunoo daandii cuqqaala deemu irratti manni ulfaamee innaa dura iddoo tokkotti galee tureeyyuu isuma mirkanaan sitti maa isaan manni irraa dhaga'ee ulfaan sun iddoo dur ture toon ta'ini bara sanaa iddoon sun hin goge lafti sun hin goge
lakkii ulfaan keenya iddoo kanaa miti iddoo sanatti adeemu jedhaniiti namnumti aadaa deeban iddoo sanatti amma karaa amma jiru sanatti iddoo sanatti galchanii. Hora Arsadiitti. Hora Arsadiitti akkana ol baanee isuma hora Arsadii tan setti amma kanatti sanatti achitti ulfaan achi galee ulfaa obbo Taaddasaa Mul'ataa achi ulfaa fidanii dhufuu isaan eegneeti isaan wajjiniin ennaa buunu uffata kanas achitti calqabne. Uffata aadaa kana calqabnee uffata aadaa kana durmaan dursee ijoollee maqii alam kan jedhamte tokko jirti. Ijoollee maqii uffata aadaa iyyuu hin beeknu waan inni fakkaatu. Ijoollee maqii kana ayyan alam suni ishiitu nu fidee dhufe dura. Ishiin fiddee dhuftee sanarraan booda uffanni aadaa maal fakkaataa Oromoon uffata aadaa maal uffachuutu irra jira maal jira kan jedhu achumaa jajjabaannee uffata aadaa gara nuti maccaaf tuulama keessatti ennaa duraa ennaa walitti dhufnu qarshii lama buusaa turre sana keessan cabsinee waldaa qabna sanumarraan calqabnee uffata aadaa kanas uumnee surumayyuu abbaa gadaa Laggasaa Naga'ootiyyuu uffata iyyuu nutu kenna ture uffata abbaa gadaa kana. Kennee sana booda adda qabatanii booda uffata biraas akka godhan sana booduma ulfaatee namni sennaa miidhagummaa keenya kana hargee nutti dhufu nutis baay'annee dhufnee konkolaataa tokko ta'uu hin ta'in konkolaataa lamaan kontiraataan deemuu calqabne sana booda waa namaa hundumtuu baay'inaan nutti makamee nu wajjiniin deemuu calqabee kanatti guddifnee abbaan gadaa sana booda gadoomee abbaa gadaa ta'uusaa beekee wal eegnee waliin ulfaa keenya qabannee hora Arsadii irreeffannee deebinee. Achumaayyuu waan dubbannus Maariyoo jennee Maariyoo keenya innaa dhaqnu. Maariyoo isa dura hin beektan ture. Hin beeknu Maariyoo jechuuyyuu hin beeknu jechuun dhaqneetuma yaa Waaqa ganna baccaqee keessaa birraa booqatti nu ceesifnee galanni si haa ga'u ganni kun rooba guddaa qabaa cabbii guddaa qabaa galaana guddaa qabaa sosso'a lafaa qabaa kana keessa nu dabarsitee birraa booqatti nu ceesifte yaa Waaqa galanni si haa ga'u jenneetuma dhaqneetuma beeknu sana galfannee dhumna. Sana booda Maariyoo kan jedhamu calqabne Maariyummaa innaa as deebinu gabbisayyoo edda irreeffannee as deebine immoo gabbisayyoo jennee sana itti maknee guddisaa dhufnee namoonni beekanis nutti makamaa dhufanii namoonni beekaman kunis barsiisanii maal hundumaa godhanii hundumtuu barannee hundumtuu dambal'ee amma iddoo kana ga'utti sanarraa kaanee iddoo kana dhufne malee innaa duraa. Wantumti beeknu hin jiru. Achuma dhaqnee irreeffannee deebi'uu malee wanta achitti hojjetamu wanta achitti godhamu maaltu godhama maaltu jedhama kan jedhu hin jiru. Bar tokko akkuma tasaa innaa sana abbaan gadaa Laggasaa Naga'oos hin jiranii turaniyyuu amma namoonni boqotan qabu koloneel Addunyaa Tarrafaa kan jedhanii Laggasaa deettii jiru kanatti daabboo asii hojjetamee deemeti amma daabboo konkolaatum sana keessatti keenyatti dhaqnee irreeffannee naadachaanu. Dubartiin ayyaantuun tokko dibaabee irra qabaniiti waliin deemu. Akkuma jedhanii eebbisan illee hin beeknu. Mee haatee nyuwaa jarana irreenfatanii haa dhufan jennee isaa wajjin marsinee achi dhaqnee irreenfannee ayyaantuun dhufanii taa'anii daabboo sana murree namachi jiru hundumaa waliin keenya kan sidin keessatti daabboon lama. Nama jiru namni xinnaadha innaa sana. Amma gaa keessaa hir'ataa warri duraan akkasitti itti fagan warri isaan maal jedhan kuni dhufanii sana booda immoo lafti sun maal ta'ee Profeesar Massimmoo Doktor Massin jedhamu tokkotti immoo kennameet jedhan. Achumaayyuu immoo manni hoteelli horaa suni hoteela horaa innumtuu qabate immoo nuun jedhani. Nurraa fudhachuudha baay'ee godhanii amma sana booda rakkoo baay'eedhaan kuni aadaa keenya iddootti irreeffannu jedhaniiti. Innaa sanas immoo abbaan gadaa Laggasaa Naga'oo kunis jiru. Sana keessa namoonni hin beeknes egaa yeroo ammaan beeka malee innaa sana keessa jiraachuu danda'u. Akka obbo amma abbaa gadaa intanaa sanbatoo kuni bayyanaa sanbatoo kuni jiraachuu danda'u waliin beeknu malee sana keessa namni cimaan Alamaayyoo Qubee kan jedhamu tokko jira. Amma biyya alaa jira. Alamaayyoon Qubee ijoollee bushooftu walitti nuu qabee walitti nuu hidhee baay'ee godhanii guddina kana guddaa godhanii kan guddeessan. Alamaayyoo Qubee Kabbadaa kan jedhamu tokko waliin jiru. Jabeessanii karaa bushooftu kana akkuma asii jabaannee bunuutti achiinis jabaatanii akka nu eegan kan godhe tokko Alamaayyoo Qubeeti. Namoonni ciccimoon nutti makamanii jechuu kiyya. Sanarraan egaa namoonni keessaa Maammoo Gadaas dhufee barreeffama tokko ijoollee bushooftuu qabatee barreeffama tokko barreessanii maxxansuun calqabame. Edda guddinni calqabe immoo acuucan kunis immoo karaa mootummaatiin nutti dhufaa turte. Ituma acuucamnu sana keessa dabarree karaa nu dabarsu nu dhoobu
warri Oromoon gammadu uffata aadaa kan uffannee deemu warra hin beekamne uffanni aadaa kun eessaa bahe akkamitti dhufee Oromoon nutti gammadu warri kaan immoo warra seexana gabbadu sun hin jedhu waan biraa sun hin jedhu waan biraa akkuma isin jedhe gaariidha nurra oofuu konkolaataa nurra oofuu daandii nu jalaa cufuu biruba dabarree ijoollee keenya ijoollee durbaa nu jalaa abaaruu maal jedhu sanuma keessa dabarree ta'e rakkinni suni rakkin hora haarsadii keessa amma dhufnee lafti sun nu mirkanaa'ee jaroota achitti fagan kana jaroota achitti buna danfisanii maal biraa godhan kana amma achii kaafnu rakkoo guddaan nurra buusee bahee edda siyaasii achii isaanii kaafnetti isteejii irra dhaabbatanii dubbatan. Isatti deebina. Isin isaanii irraanfatan keessaatii tariitii wantoota yeroo sana argitan keessumaayyuu bu'aa bayii keessa dabarsitan akkaataa itti namoonni warra iddoo sana dhaqan of ilaalanii fi akkaataa warri duubaa immoo itti ilaalan isa kana mee akkamitti ibsitu laata yeroo sana maal yaadattume? Dhugaadhumatti ani waan yaadadhu waan baay'ee yaadanna waan achi Maccaaf Tuulamaa keessatti hojjetame akkana jennee ibsuun baay'ee dhugaa baay'ee salphaa miti waan baay'ee hojjetaa turre dhugaadhumatti maali tokkummaan Oromoo cimuu kan danda'u otoo Maccaaf Tuulamaa cimee as ba'uu baate baay'ee waanitti keessa gallaa ture ciminni Maccaaf Tuulamaa ciminni isaa garuu dararra guddaan irra qaqqabe hidhamuun hin jira du'uun hin jira namoonni baay'ees keessa wareegamanii wareegama sana keessa as ba'ame Maccaaf Tuulamaa keessa teenye koree aadaaf seenaa kana hojjechuun keenya waan guddaa hojjenne dhugaadhumatti waan guddaa koree adda addaa dhaabamee achi keessatti koreen manxassaa jira koreen uffata aadaa hojjechiisu jira koree adda addaatu jira koree galii amma isa kana keessatti keessumaayyuu damee kana jalatti barattoota yuunivarsiitii hubachiisuu aadaa isaanii seenaa isaanii akka isaan yaadatan barsiisuu akkasumas ammoo akka isaan jedhan kana uffanni aadaayyuu irraanfatamaa dhufeera kan abbaa gadaayyuu ergasiitiidha kan deebi'amee halluunsaa kanadha jedhamee kan inni qoratamuu jalqabe akkuma isaan jedhan kan ammoo qalluuwwan garaagaraa warri hubannoo qaban turanii jedhan isa kana irraati hubattanii isinis akka miseensa waldichaatti wantoonni isin taphattan maal tureen hime? Wanti nuti taphanne dhugaadhumatti tokko aadaa keenya guddisuu irratti waan baay'ee taphanneera. Aadaa keenya guddisuu irratti. Dargaggoo keenyatti ofitti qabnee dargaggoo keenyas sirriitti aadaa isaanii irratti akka baran tokkummaa isaanii akka cimsan waan baay'ee taphanneera achi gubbaatti. Uffanni aadaa kunis hojjetamee ummanni kun uffanni aadaa kun of ta'uun waan baay'ee agarsiisa. Sabni of hin taane eessumattuu of ta'uu hin danda'u. Yoo of taate eenyummaa ofii, tokkummaa ofii, aadaa ofii, amantaa ofiis achi keessa calaqqisiisuu hin danda'amu. Sabni saba ijaarametu waan barbaade argachuu danda'a. Nuti xiyyeeffannoon keenya Maccaaf Tuulamaa jalatti koree aadaa seenaa kana guddisuu irratti shoora guddaa taphanneerra jechaadha. Namoonni adda addaa nu biraa rakkoo adda addaa irraa qaqqabu malee garuu waan baay'ee hojjenna. Hojiin sun immoo hojii har'a kinoo ijaan arginu sadarkaa kana gahee duratti irreessuma bushooftuu kana dhandhee akka irreeffannee uffata aadaa kan nurraa fudhataa nurraa mulqaa maal godhaa turan burraayyuudhaan keella adda addaa cufamee kaan reebamaa turame kaan sababii kanaan bushooftuun dhaqee immoo yoo sirbee waan adda addaa uffata aadaa kana waan baay'ee nurraa qaqqabee ture rakkoo sana keessa darbinee har'a sadarkaa har'a nuti amma irra jirru kan qaqqabne malee akkasumatti akka laayyootti miti kan qaqqabame jechuun barbaadeteen. Uffanni kun immoo uummata keenya biratti ija guddaadha. Qaroo ijaati uffanni aadaa kun qaroo ijaa namni qaroo malee karaa deemuu hin danda'u. Qaroo jechaan ija keessaa gurraatti kan nama agarsiisuu dandeessu jechaadha. Kanaafuu uffanni aadaa keenya qaroo ija keenyatti
eenyummaa keenya, aadaa keenya, waan hundumaa keenya mul'isuudha. Irree keenyas, irree tokkummaadhas kana hundumaa agarsiisaa jechaadha. Kanaafuu shoorri guddaan achi gubbaatti taphatame waan xinnaa miti jechuu barbaadate. Mee shaalaqaan faayyoo keessumaayyuu bu'aa bahii kana keessa erga darbitanii namni hedduun takka hidhamaa takka hiikamaa asiitii immoo gam tokkoon waldaa Maccaaf Tuulamaa jalatti immoo dargaggoota keessumaa barattoota yuunivarsiitii garaagaraa leenjifachaa erga dhuftanii booda baay'inni namootaas yeroodhaa yerootti dabaluudhaan dhufeeniin abbaa gadaan yookaan immoo abbaan malkaan dura hin turres akka jiraatu gootanii abbaan malkaas deebi'ee dhufeeniin isaa booda bara kamidha mootummaan naannoo Oromiyaa jaalateen taane dirqamee akka ayyaana irreecha ummaticha wajjiniin kabaju taasifamee jedhamaa tureeniin mee yeroo sana akkaataa kamiitiin kan isaan dhufanii isinitti dabalaman mee isa nu adachiisa. Gaariidha galatoo maal sitti fakkaate duraan dursamee uffata aadaa kana akkatti hojjisiifne sitti hima. Uffanni aadaa kan hojjetamee keessayyuu uffanni dubartiidha shamarraniidha kan shawaadhaa qobaa. Kan Arsii, kan Baalee qobaa, kan Harargee qobaa, kan Walloo qobaa, kan Jimmaa qobaa. Akkuma amma jirutti bifa isaa sana hin gadhiifne kan Wallaggaa qobaa. Akkuma amma jiru kanatti hunduma isaa hojjisiifnee gaafa bushooftuu buunuu guyyaa lama moo guyyaa sadennaa dhufanii anitti gaafatamaa qabeenyaati. Sanduuqa lama jira. Sanduuqa lama sana hundumaa guutee jira. Dhufanii na bira mallattoo godhanii fudhatanii uffatu. Uffatanii deemu. Ituma sana uffatanii deemanuu egaa sana keessaa booda dhufanii mana keenya cabsanii akka ta'e nu warra sanii boodas itti deebi'uu dandeenya. Sana booda amma gaa akkamitti warri obbidoo kun dhufanii yoo nuun jette ennaa duraa keella irrattuu nu saamuu keella irrayyuu darbuu hin dandeenyu turre. Keella hin dandeenyu turre. Kan akka seenatti qabadhee jiraadhu mucaa tokko qullaa dhaabaniiti baaqeetti buusanii namoonni keenya gara manaatti akka deebitu godhanii sana booda bara 99 akka biyya kanaatti bara 99 sana hundumarraa uffata baasaniiti keella sanatti kaa'u turanii uffatuma abbaa gadaa kana. Har'a uffata koonarraa baasan uffata koo wajjin nan du'a malee hin baasu jedhee muradhee ka'eera namoonni tokko tokkos walitti himnee kaanee dhaqne. Kaanee dhaqnee innaa keellaa geenyu bara 99 jechaadha innaa keellaa sana geenyu nu dabarsan akkuma tasaa. Nu dabarraan nu duuban immoo warra dhufan inni kaan achi murufa keessa ceessa uffanni aadaa kun akkasumatti nu duuba warra jiran suni nu duuban darbinee galle sana booda attamitti nurraa fudhatan akkamitti nutti makamuu danda'an yookiin irreencha kana itti makamuu attamitti danda'an itoon jaalatanii dirqamani attamitti milineemin jedhamu kun dhufe milineemin jedhamu kun dhufnaani kan jarri kun ammatti dadhabaa baanes nuti of jala dhoomfina jedhaniiti kaanennaa nuti dhugnu abbaan duulaa gammadaa sirumaa nu dura dursee malkaa jira malkaa san dunkaana keessa jira naa nuti asii dhaqnu sana booda mallasitti uwwisan uffata kana mallasitti uwwisan as kunoo biiroo antenaa sana biiroo obbidoo sana isa kunoo laga harjiif sana isatti uwwisaniiti antenaa isaa ala kaa'ani suura isaa ala kaa'ani. Sana booda nutti makanii isaanitti fayyadamuudhaaf nutti makaman waggaa meeqa isaan dura nuti waggaa 10 dura reebamaa akka nuti daandiin dabarre godhamaa uffanni nurraa fudhatamaa waan kun hundumtu adda godhamee booda amma garatti godhadhamnaani aadaan kunis nu ilaallataa obbidoon Oromoodha maaliif kanan goone jedhanii wal madatanii dhufanii bara sana dhufanii nutti makaman malee sana dura isaanumatu nu gudirsaa ture isaanumatu nu reebaa nu balleessaa ture garatti godhadhamnaan bala milinee 2000 bara 2000 sana dhufanii nutti makamanii achitti makaman achitti isaa makaman malee nuti qomu keenya hanga amma dambal'ee iddoo kana ga'utti waan hojjechuuf jennaa iddoo kana kan geenye numa isaan boodarra dhufanii uffata nuti nu duraanuu qopheessineerra uffata kanas waan biraa kanas maal biraa kanas ituma fedhiin egaa dhufanii galmis achitti ijaarameera maalis ijaarameera sana booda dhufan malee sana dura sirumaa nu bira ga'uu dhiisi funyaanumaan nu intinaa jedhu sirumayyuu isaantu nutti dabe sirumaa hin jiran ijoolleen yuunivarsiitii baratan kun iddoo hundumaan dhufu waamicha goonaa fi ijoolleen amma karaa jalduu kana fa'aa warri koree dhaabbatanii dhufan jiru wallagga warri koree dhaabbatanii dhufan hin jiru hamboo koree dhaabbatanii warri dhufan hin jiru
ituma kana goonu kanum kanallee ituma nu jalaa hidhanu numa jalaa tooree banu ituma nu jalaa deemanu akkanumatti rarraanee ituma kana yeenu iddoo kanaan geenye isaanuu booda dhufanii bara 2000 nurraa fudhatanii nurraa fudhachuu duwwaa toon taanee makamanii kanuma isaanii jarri kanatti makamuun nurra jedhanii dhufanii nutti makamanii irreensi gaa kan hundumaati irreensi kan waaqaati nagaadhuma kadhachuudha waaquma galateeffachuudha kanumatti isaanii dhufanii achitti nutti makaman malee duraanuu isaanumtu nu siqeqqaa uffata nurraa fuudhaa nurraa guuraa kan ture isaanuma uffata sanduuqa lama uffanni aadaa wanti aadaa achi macaaftuulama keessa kan hin jirre jiru jarri kun waan biraat hojjetu jedhaniitu nutti erganii achi nurraa fudhatan dokumentiin keenya uffanni keenya sanduuqa lama akkuma jirutti wanti hundumtu nu saaman dhufanii achi nurraa fudhachiisan. Waan tokkoon jechuu barbaada. Asirratti waan inni shaalaqaan jedhe dhugaadhumatti namni tokko yeroo sanatti birrii xinnoo walitti hin bubbuufna isa qofa otoo hin ta'in obbo Dirribiin birrii 2000 nuu kennee ture. Obbo Dirribiin. Obbo Dirribiin 2000 nuu kennee 2000 koree sana keessa hin jira. Obbo Dachaasaa jiru kan jedhan hin jiru. Caakkaa Badhaasoo kan jedhan hin jiru. Nuti nama sadii taanee markaatoo deemnee uffata aadaa kana uffata aadaa dhugaadhumatti uffata aadaa kana isaan istoor keepariidha waan hundumaa walii ooleet qaba isaan kan hiran isaan amma markaatoo keessa deemnee uffata qeerransaa kana maal kana hundumaa dhisiifnee kan nu horii kennine waan sana finne maaliif obbo Dirribii yeroo sana birrii amma nan qabnu ture birrii 2000 qabnu ture isatu 2000 nu baasee naxalaa baaqee kinoo kana naxalaa akkana baay'ee hojjechiifne sanaan booda namoota keenya akkasumatti kenninee fi uffatanii deebisanii galchuu jechaadha innaa hundumaa sanamaan ofiin mucaan sorsee jedhamtu amma uffata aadaa kan hojjechiifte markaatoo gara masaalamaa kana obbo Tsaggee Nabsii isaanii amaaru waliin hojjetu fidanii nu biratti akka irreessa bootuudhaan markaatoo keessatti uffata kana ishiin anuu nan hojjechiifadha jettee uffata aanata biraa kennu kan warra Harar kun hin jiraa miti adiisan achitti markaatoo keessatti hodhisiifte dhufte sanaan booda uffata aadaa kun bizinasiidhaa ta'ee jechaadha. Egaa amma kana hunda keessa dabartanii keessumaayyuu bu'aa bahii fi bara dheeraa keessa dabartanii 2000 booda akka isaan jedhan kana yeroo dhoowwuun dadhabamee jennaan gadi gadhiisanii ofiifuu warri bulchiinsaallee itti dabalaman kana booda tokkoofuu ayyaanni irreechaa mallattoo agarsiistuu aadaa seenaa duudhaa Oromoo ta'uusaa lammaffaa immoo Oromoon iddoo garaa garaatti dhufee tokkummaasaa achi jalatti numaayyuu aadaa qabu seenaa qabu iddoo Oromoonni bahaafni kibbaafni lixaanni giddu galeessa baay'een warri quba waliin qabnellee aadaa walii akka isaan baran akkasumas immoo tokkummaan Oromoo akka jiru ammallee akka hin duune kan argisiisee tureeniin yeroo kana argitan bu'aa bahii sana keessa dabartanii gaafa kana arguu jalqabdan mee maaltu isinitti dhaga'ame? Ani dhugaadhumatti ammaan asitti otoo hin du'illee waan tokko natti hin dhaga'amu. Maalifuun ijaan waan baay'een arge. Har'a Oromoo keessatti kallacha kallabaanii caaccuu bada maannoo duubatti hafaadhaa gataa jedhamee warra gachisiisu ture. Aadaa duubatti hafaadha jedhamee waan baay'ee nurratti waan baay'ee hojjetamaa ture. Uummata kanarratti jaarraa meeqa fuuldura waan baay'ee rakkoo baay'ee darara baay'ee keessa uummanni kun sana keessa bahee har'a sadarkaa kana ennaa bira qaqqabnu har'a boolee keessatti boolee bulbulaa keessatti niti wayii dhugaasitti taa'imoo kallachi wayii aziraa koottanarraa fuudhaa iddoo tokko dhoksee hin jiraa jettetti waggaa darbe namni wayii Fayyisaa Dirribsaa kan jedhamu kana guutuu waan ta'e ilaale akka dhoksiniiti. Har'a uummanni keenya aadaa duubatti hafaadha jedhamee waan baay'ee irratti hojjetamaa ture. Har'a uummanni dammaqeera, of bareera, aadaa isaas, caaccuu isaas, kallacha isaas, bokkuu isaas har'a qabataa jira. Kuni injifannoo guddaadha uummata Oromooti. Har'a uummata Oromoo miti uummata kushiidha waan guddaadha. Warri dheengadda aadaan duubatti hafaadha jedhu hundumtuu fudhataa jira. Warri kibbaa akkasitti fudhataa jira guddifataa jira. Kuni waan xinnaa miti jechaadha. Xinnaatu haa guddatu uummanni Oromoo
baay'inni isaas waan inni keessa bu'aa bayii inni keessa darbeen dhalataa nama jiru dugda duuba fudhataa jira. Ammas wal ta'anii guddifachuudha. Tokkummaa uummata Oromoos heegamuu kan danda'u yoo aadaa ofii seeraan guddifatee jechaadha. Har'a nuti mee aadaa nama biraa hin jibbinu. Warra biraatu nu jibba malee aadaa warra biraa hin jibbinu dhugaadhumatti. Maal jedha namni keenya nu barsiisu aadaa kee eega jaalatte aadaa namaatti quba hin qabinii jedha. Aadaa kee eega jaalatte iddoo tokkotti aadaa jedhe amantaa jedhe garaagartummaan hin jiru. Garuu haa ta'u aadaa ofii innaa guddifannu amantaa keenya innaa guddifannu keenya innaa jaalannu kan namaatti quba hin qabinii jedha. Safuu Oromoon kan eegaa beektaa mirga namaatti hin bu'inii jedha Oromoon. Meeshaa laqaasin suurawwan isin yeroo sana nama 2-3 taatanii yeroo sana deemaa turtan gaangee fardoodhaan keessumaayyuu lafa dheeraa akkaataa kanaatiin deemaa turtaniin mee bu'aa bayii kanagaa kanarraa kaatanii immoo albeema keessan keessatti bara baraatiin irreecha akkaataattiin namoonni baay'inni isaanii dabalaa dhufe. Akkaataattiin uffanni aadaallee baay'inni isaa dabalaa dhufe asirratti ragaa qabataniitu jirtuuniin ittis dhamaatanii bu'aa bayii sana keessatti itti reebamuu itti hidhamuun tureeniin sana keessa dabartanii mee har'arra geessanii yeroo Oromoon tokko akkama isaaniif kaase kana tokkummaasaa irreecha irratti itti argisiisu tokkummaasaa aadaasaa duudhaasaa itti wal baraa jiru. Aadaa waloo iddoo garaagaraa jiru kan itti baru Oromoon iddoo garaagaraa jiru tokko ta'uu addunyaatti argisiisu. Amma ammaatti bu'aa bayii sana keessa darbitanii nama 7-6 kaatanii nama miilee nama kanarra gaafa ga'u gaafa argitan maaltu isinitti dhaga'ama laata? Kana baay'ee itti gammada. Kana dura wanti inni ibsuu barbaadu ani abbaa gadaati. Abbaan gadaa gadoomni koo bara 76 gadaa Birmajii innaa sana biyya Eertaraa sanan jira obboleessi kunnaa gadaa qabatu na eebbisaniiru. Sanatti gadaa qabachuu hin dandeenye na eebbisa jedhaniitiin egaa gosa gadaati na eebbisaniiru. Amma gaaf kaanii isa kun amma kan tulluu kana isatti boodan deebi'a isa tulluu kana kaanee tulluun salgan dandiittiin kabajama jennee kaanee wal gurree deemne salgan dandii kana dhaqneesuma mirkanaan sitti hima salgan dandii isaa sattamiitii tulluu sana bahuu fardaanuu hin dandeenye akkuma taanee baanee achi ga'ee kormi qalamee ciincaan sun daddarbamee sana booda ciincadhuma sana naa qammafnu roobni keessaa dhufa ta'uu hin jenne xop jedhe gubbaarraa gadi. Isuma mirkanaan sitti hima xop jedhe yaa Waaqa dhuguma hin gootamoo maalilaa jenneetuma hoolluyyuu egaa amma gireeni nutti dheetitti hin deemne jennee kontiraatallee konkolaataa obbo Laggasaa fi Dirribiin faa qabatanii dhufanii nu jalaa deebisanii galanii achirrattis nu jeeqanii warri obbidoo kun jeequma guddaa nu godhe biyyuma itti dhaladhetti jeequma guddaa nu godhanii sanarraan gaanee tulluu sana walakkaan naa geenyu rooba hamaa gad nutti dhise. Fardeen nuti yaabbannee deemnu amma magaala boddaa geenyutti mucucaachaa magaala boddaa geenye magaala boddaatiin dhufne sana booda amma mana kana ga'utti baaqeen koo kun bishaani kunoo xabala jechaan kunoo kana jedheen maatii dhumkoo kanarree warra mana jiraniin akkanattan isaan itti hime amma gaa kana keessa darbee gammachuun kiyya kuni isuma mirkanaan sitti amma booda irratti naani dargutanii waan sana akkasana godhan sana baay'een itti gammadeen maaliifin ija dhabuu kooti fi miti kan itti gammade durumaanuu Oromoodha maal afaan hojjedhe saba kooti maaliin hojjedhe kanan jedhuun ilaala ture ijooni. Amma saba koo kana hojjechuun kun naa lubbuun kootiin jiru kan hojjechuu koo baay'een itti gammade sanarraa kaanee uffata aadaa kanas waan hundumaa kana waan aadaa keenya kanas guddifnee iddoo kanaan ga'uun keenya namoonni nurraa fudhatanii baay'ee itti gammannaa namoonni biraa waanuma fe'an isaa jedhan kan ofiis gochuu haa danda'an itti gammachuu akkan hin jedhamne kan gammachuu kana jedhamee hin himamne gammachuu sana guddaadhaan ofirraa qabnaa baay'een itti gammada dambali'ee sanarraayyuu ka'ee amma dhufnee naasitti Finfinnee irratti eebballee eebbifnu maal jenna yaa Waaqa hora isa kan biraa goone hora burqaa Finfinnee irratti isa akka eebbifnu yaa Waaqa nu taasisi yaa Waaqa nu taasisi jechaa kadhachaa turreeyyu amma barreen gaddaa horri Finfinnee naasitti kabajamu isa akka guddaa maal sitti mun danda'u ilma ko baay'ee nutti gammachiisa guddaa nutti dhaga'ame kadhachaa turree yaa Waaqa nu araarami
Finfinnee irratti akka irreensa keenya itti baanee irreenfannu nu goosisi yaa Waaqni jechaa tolle Waaqni sunu dhaga'ee irreensa keenya sanas kun ammanatti deebisee as Finfinneettis akka nuti irreenfannu nu godhee baay'een itti gammanna xinnoo taanee calqabne namoonni hundumtuu immoo fudhata qabaa namoonni beekuma qaban immoo dhufanii barsiisanii maal jedhanii barsiisan sanarraayi namoonni hundumtuu dubartiin dhiirri hundumtuu dambal'ee iddoo kana ga'uunsaa kan ofiisaa ta'uu kan Oromoo ta'uusaa aadaan koo maal ture akaakayyuu akaakileen kiyya maal ture maal keessa ture kan Ormaa maal ture kan koo maaliif tuffatamaa kan Ormaa maaliif mi'aa kan jedhu sun nutti mi'aayee nutti dhufee waan sana goone baay'een itti gammadanii. Haa ta'u gamee bara kanas egaa sababa koronaatiin akkuma beekamu baay'inni namoota akka durii ta'uus baatu namoonni keessumaayyuu aadaansaa duudhaansaa eegamee uummanni keenyas immoo dhibee bara kanas darbee akka nagaaf tasgabbiidhaan ayyaana isaa kabajuudhaaf dhaamsa irratti dhaamsa yoo qabaattan gabaabsitanii carraa isiniin kennan. Galatoome. Egaa asirratti namni tokko abbuma taati ani dan nama ta'ee dhaladhe kan koo kanuma kooti kanuma keenya kana egaa of eeganii Oromoo kan ta'e kana kanuma keenya Waaqni sunu qarqaara dhugaadhaan dubbanna safuu qabna aadaa qabna yaa Waaqa guddaa Waaqa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa si kadhanna nu dhageessaa ati nu dhagayi bara dhuftuunis nu gayi tokko nu taasisi tokkummaa keenya mul'isi Oromummaa keenya nu cimsi yaa Waaqa jennee deemna ammas immoo namni immoo irreensa kanatti irreenfachuu dhufee nagaadhaan akka inni irreenfatee mana isaatti galu Oromoon nama tuquu nama rukutu irreensa irratti sirmayyuu irreensa irratti waa tokko tuquun hin danda'amu nutti dhaga'ama aadaa qabna safuu qabna safuun keenya sun aadaan keenya sun kan nutti himu akka namni wal rukutu akka namni walitti bu'uun barbaachisu walitti bu'uun hin barbaachisu nagaadhaan irreenfatanii nagaan mana isaaniitti akka galaniin Waaqa isaanii kadhadhaa Waaqni nu wajjiniin haa ta'u bara dhuftuun immoo Waaqni nu haa ga'u kan kana caalu irratti gammannee irratti waan guddumaa nuyi umurii kennee isinis guddattanii kana caala kana akka hojjettan Waaqni nu haa taasisu kanumaan dabarsaa galatooma hoolaa bulaa. Anis egaa waan hin jedhu barbaadu shaalaqaan dubbataniiru tokko irreessi kun irreedha marga qabateeti abaabaa qabateeti irreeffachuu kan dhufu. Namni immoo irreeffannaadhaan laga bu'u malkaa bu'u mirga namaa hin tuqu namatti hin bu'u nagaadhaaf deema margi nagaadha kanaafuu otoo mirga namaatti hin bu'in mootummaanis ummata kana nagaadha irreeffachuu deemu kana nagaadhumaan qabbanaan gaggeessuu qaba keessumsiisuu qaba malee mirga ummata kanaattis bu'amee akka ummanni kunis yeroo dallansuu adda addaa keessa waan jiruufi mucaan baddalame kunis hin jira gadda gubbaa jira kanaafuu ummanni keenya tasgabbiidhaan nagaadhaan bu'ee nagaadhumaan irreeffatee akka galu Waaqa isaanii saganna Waaqayyo isaanii akka nu dhiyaatu barbaanna kanaafuu eenyumtuu mirga namaatti akka hin buune nagaadhaan bu'anii nagaadhaan malkaa isaanii irreeffatanii akka galan hawwii guddaa gama kiyyaan ergaan gabaabduun dhaamsa qabu kanumaan jechuu barbaada horaa bulaa galatoomaan isiniin jedhu. Tole daawwattoota keenya FIBRT akkuma jalqabarraa kaafnee isinitti himne sirni gadaa Oromoo ergaa sababoota garaa garaatiin laafee as duudhaalee yookaan immoo jiloonni adda addaa afaniitu kasaan turanii haa ta'uti qabsoo isaan yookaan immoo hayyoonni Oromoo fi akkasumas immoo manguddoowwan Oromoo taasisanii akkasumas immoo dhiyeenyatti qeerroof qarreen Oromoo taasisan boodagaa duudhaa seenaa akkasumas immoo irreechi Oromoodhaa akka ta'utti duudhaaf seenaa isaa eeggatee kabajamaadha kan inni jiru. Egaa kana wajjin wal qabatee irreechi erganni seenaan sun yookaan immoo sirni gadaa cabee booda erga adda citeetii akkaataa kamiitiin deebi'ee dhufee keessatti immoo namoonni shoora qaban akka shaalaqaa akka Badaa Gammadaa fa'aa akkasumas immoo miseensa boordii waldaa Maccaaf Tuulamaa kan ta'anii obbo Milkeessaa Galaalchaa fa'aa wajjiniin gaa turtii taasisan irraati waan hedduu akka bartan abdii qabna. Maarreegaa irreechi baranaa kan nagaa kan tasgabbii fi kan jaalalaa nuufaa ta'uu kan tokkummaas akka nuuf ta'u addunyaa gaa nu daawwachuu keessaniif ulfaadhaa isiniin jedha nagaan tura.